الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمتنا خير الأمة وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. أحمده على نعمة جمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله للعالمين رحمة وفرض عليه بيان ما أنزل إلينا فأوضح لنا الأمور المهمة فأدى الأمانة ونصح الأمة فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والهمة. أما بعد، الله يا الله ستموتي هكام، الله يا الله ستموتي هكام، ذنبي تنهندا نوفرار مكا برلا نبي كينيا نكايكا. الله يا الله ستموتي هكام، الله يا الله ستموتي هكام، ذنبي تنهندا نوفرار مكا برلا نبي كينيا نكايكا. برلا نبي كينيا نكايكا، برلا نبي كينيا نكايكا. الحمد لله ربي كو يا مولا كان أسين نجيت جنة. الحمد لله كان بود الليف سما جنكا تيكا كان كبيران نهن تكتبلان نما سدر كتف أتيجا يادكا برلا نبي كينيا نكايكا. الصلاة والسلام على أبي القاسم محمد كينيا تعالى بني هاشم كان قرآنهم تولنا إساني حال بريد الراجر تججوداني نمسان هردفو نينو تاسسكا برلا نبي كينيا نكايكا. الله يا الله ستموتي هكام، الله يا الله ستموتي هكام، ذنبي تنهندا نوفرار مكا برلا نبي كينيا نكايكا. برلا نبي كينيا نكايكا، برلا نبي كينيا نكايكا. مسين تشيسا غما يادا كوتين واحد كبدة دفع سنتين isiniif dubbadha tokko tokko siitiin kan dura dubbadhu sodaa rabbii kootiin sanitti aansuudhaan haala jannataatiin haala jahannamiis walumaaf himaatiin kana qofaa miti jira kan biroosiin qalbiin dhageeffannaan ima argitanka borollaa nabiyyi keenyaa nukaa'ika. sodaa rabbii irraa seene dubbachuttiin sodaan rabbii guddaa haalaan barbaachistiin kophaa yoo jiraniif namallee birattiin namni siidhaa wal caalaa bar rabbiin birattiin rabbuma dubbatee qur'aana keessatti inna akramakum cinda allaahi atqaakum akkana jedheetiin irra caalaan keessan rabbii isaa birattiin namasa sodaatu jedhee nuuf himaatiin dhiirallee yoo ta'e takkaahuu dubartiin kanaaf na sodaadhaa nuun jedhaa barmootiin. sodaa rabbii jechuu siif himaa dhagahiin qaamaaf qalbii teetiin ana faana ta'iin sodaa rabbii jechuun jedhan yoo himaniin waan dirqama ta'e hunda dalaguudhaan waan haraamaa hunda irraa fagaachuudhaan waan haraama irraa fagaachuu waan dirqama tahe hunda dalaguu dandeettii isaatiin nuuf haa laaffisukaa borollaa nabiyyi keenyaa nukaa'ikaa. gariin ulamaa yeroo dubbataniin sodaa rabbii kana akkanatti ibsaniin sodaachuudha jedhan jaliili marraahiin toltuu dalaguudha lubbuu qaqqabdeetiin qophaayaa tahuudha guyyaa boqattuttiin duniyaa tanarraa gara aakhiraattiin siinqii caaltuu sodaa rabbiitikaa borollaa nabiyyi keenyaa nukaa'ikaa. Allahu yaa Allah situ mootii haqaa
الله يا الله ستموتي هكام ذنبي تنهندا نوفرارمك برلا نبي كنيا نكايكا برلا نبي كنيا نكايكا برلا نبي كنيا نكايكا علمني بك كمان سلف إبراهيم ابن أدهم جدما مكاني حال علم آدم يرو دبتني علم آدم كوني مسكين جدني osoo kan sodaatu ta'e ibidda jahannam irraa akkuma sodaatutti hiyyummama irraa silaa nagaya bahaa lamaan isaanii irraa ammas osoo hawwee jannata argachuutti akka abbaa qabeenyaa tahuudhaaf hawwutti silaani milkaahaa lamaan argateetiin ammas osoo sodaate khaalika isaatiin keessuma isaatiin sodaa dhugaasanii akka ilma namaa gubbaan sodaatutti namni isa argu waan hamtuu irratti silaa milkaa'eeraa ganda lamaanitti jecha aalim kana mee atumti ilaaliin dhugaa ta'uu isaa hubadhuutii bariin haaluma keenyatu akkana ta'e kaa borollaa nabiyyi keenyaa nu kaa'ika allahu yaa allah situ mootii haqaa allahu yaa allah situ mootii haqaa dhanbii teenna hundaanuu faraaramika borollaa nabiyyi keenyaa nu kaa'ika borollaa nabiyyi keenyaa nu kaa'ika borollaa nabiyyi keenyaa nu kaa'ika ammani dubbadha haala jannataatiin akkuma beellamaa isiniif seenetti dheeressuu malatti qusannaa yerootiif yoo isii dubbatan lubbuun ni gammaddi akka dalaganne seenuuf qophoofnutti namni si argate beeki milkaa'e kaa borollaa nabiyyi keenyaa nu kaa'ika bar jannata jechuun ganda nagayaati ganda keessan jirre dubbiin rifaatuuti jiraachuma malee hin jirtu barduuti dargaggummaa malee hin jirtu dullumtiin dhibelleen hin jirtu fayyaadhaan alattiin ganda akkanaatuni nu fuuldura jirtiin rabbiin akkas jedha yoo dubbatu isiin u'iddat lilmuttaqiin warrana sodaatuuf qopheessee jiraatiin nama sa sodaatu nu haa taasisu kaa borollaa nabiyyi keenyaa nu kaa'ika allahu yaa allah situ mootii haqaa allahu yaa allah situ mootii haqaa dhanbii teenna hundaanuu faraaramika borollaa nabiyyi keenyaa nu kaa'ika borollaa nabiyyi keenyaa nu kaa'ika borollaa nabiyyi keenyaa nu kaa'ika mannoonni jannataa warqirraa ijaarame arshiin rahmaan immoo koorni sii godhamte warri isii seenuus babbareechifame suuraa abbaa isaanii aadamitti fakkeeffame ol dheerinni isaanii dhundhuma 60 dalga bal'inni isaanii dhundhuma 7 rifeensi hin jiru qaama isaan irratti rifeensa mataatiif kan ijaa maletti umriin isaanillee giddu galeettitti 33 dabaluu maletti ganda tana seennaan hin jiru bahumsi waan isiinu galchuu haa dalagannu kaa borollaa nabiyyi keenyaa nu kaa'ika allahu yaa allah situ mootii haqaa allahu yaa allah situ mootii haqaa dhanbii teenna hundaanuu faraaramika borollaa nabiyyi keenyaa nu kaa'ika borollaa nabiyyi keenyaa nu kaa'ika borollaa nabiyyi keenyaa nu kaa'ika rasuulli keenyalleen akkana jedhaniin maalummaa jannataa yeroo dubbataniin rabbii kaabaa uumeen kakadhe jedhaniin wanti siin guutamteen nuuraani jedhaniin isii magariituu qabdu asheettaniin
kan ishii arguudhaan hedduu gammadanii fooqiin isii keessaas gurguddoo jedhanii laggeeyyaatu jira jannata keessatti nama siisan dhuguu nu haa taasisu kaa borollaa nabiyyi keenyaa nu kaa'ikaa. Allahu yaa Allah situ mootii haqaa Allahu yaa Allah situ mootii haqaa dhambii teena hundaanuu faraaramikaa borollaa nabiyyi keenyaa nu kaa'ikaa. Borollaa nabiyyi keenyaa nu kaa'ikaa. Borollaa nabiyyi keenyaa nu kaa'ikaa. Kuduraaf mudurriis qajeelaan jiranii akka namni nyaachuuf hawwutti tahanii dubartoonni babbareedoonis ni jiranii kan uffanni isaan matatti uffatanii duniyaaf waan duniyaan qabdu kan caalanii uffanni warra jannataa hedduutu argama kan irraa oomishamu muka xuubaa jedhamurraa warri jannata seenee achi keessa turaa dhumiinsi hin jiru ammallee bahuuni gammachuudha qabu yeroma hundatti fuulli isaanii ni ifti hin jirtu mufiini akkana jedhanii himan rasuulikaa borollaa nabiyyi keenyaa nu kaa'ikaa. Allahu yaa Allah situ mootii haqaa Allahu yaa Allah situ mootii haqaa dhambii teena hundaanuu faraaramikaa borollaa nabiyyi keenyaa nu kaa'ikaa. Borollaa nabiyyi keenyaa nu kaa'ikaa. Borollaa nabiyyi keenyaa nu kaa'ikaa. Waan jahannam qabdus wal dhageessifnaatiin hammeenya haalasii akkuma beeknuufi gubiinsi isiidha jabaadha sirrittiin akka isii hin seenne boohi rabbii keettiin isii sana seennaan eewaa salphatte kaa borollaa nabiyyi keenyaa nu kaa'ikaa. haalli jahannam kun hedduna yaachise dubbachuu fi dhiisuu walna wallaalchise dalagaa kan kootiin yoo wal madaalchise garaa koo hin muruu rahmata rabbirraa. لا تقنطوا من رحمة الله جد ربين كنا غرام مراتنا ججود رحمة رب الرام رحمة مساتين إني نها باسو شهيد توجين نها كننيسو فردوسي نوف كنون اتنو الفاتكا بر الله نبي كنيا نكايكا. الله يا الله ستموتي هكام الله يا الله situ mootii haqaa dhambii teena hundaanuu faraaramikaa borollaa nabiyyi keenyaa nu kaa'ikaa. Borollaa nabiyyi keenyaa nu kaa'ikaa. Borollaa nabiyyi keenyaa nu kaa'ikaa. Yaa Rabbi dandeettii teetiin warra firdawsiin galuu nu taasisi. Gandi jahannamtuun ganda rakkinaatiin tan itti gubachuun rakkatan keessattiin namni gubatummoo warra kaafiraatiin kan osoon amanin deeme akhirattiin irraa hin dhaabbatu qixaatni achittiin rabbiin akkas jedha qur'aana keessattiin wayta nutti himuu haala kaafirootiin akkitti gubatan azaaba keessattiin. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب yeroo guggubatte cinaachi isaanii itti magarsinaa bifa haarawaaniin akka dhandhamaniif azaabuma saniin yaa hannaan yaa mannaan jalaa nu baasikaa borollaa nabiyyi keenyaa nu kaa'ikaa. Allahu yaa Allah situ mootii haqaa Allahu yaa Allah situ mootii haqaa dhambii teena hundaanuu faraaramikaa borollaa nabiyyi keenyaa nu kaa'ikaa. Borollaa nabiyyi keenyaa nu kaa'ikaa. Borollaa nabiyyi keenyaa nu kaa'ikaa. Namoonni muslimaas hedduutu jiraniin kan jahannam tanaa seenuun gubataniin isaanis warra osoo hin tawbatin du'aniin kan rabbiilleen jaraaf hin araaraminiin hanga yakka isaanii san qixaatamaniin boodarra bahanii jannata seenaniin osoo achin geenne mee haa tawbannukaa borollaa nabiyyi keenyaa nu kaa'ikaa.
ho'a qofaa miti qixaaxni achittiin beelaa fi dheebuudhaan rakkatan keessatti waliif birmachuulleen hin jirtu achittiin osoo maata illee fira dhiheenyaatiin guyyaa san hin baaftu haati ilma ufiitiin ufiifuuni jetti bahaa lubbuu kootiin hammeenyi jahannam asiin nama geetti yaa salaamu sallimnaa beeki dhufee jira hadiisa keessatti hamma feete owwitu ibiddi duniyaatiin harka 70 irraa hin caaltu harka tokko isiitiin eewaa jajjabaate hoo'i isiitika borollaa nabiyyi keenyaanu kaa'ika Allahu ya Allah situ mootii haqaan Allahu ya Allah situ mootii haqaan dhambii teena hundaanuu faraaramika borollaa nabiyyi keenyaanu kaa'ika borollaa nabiyyi keenyaanu kaa'ika borollaa nabiyyi keenyaanu kaa'ika waan jahannam dhiisee seene waan birattiin dubbachuudhaaf jedhee haala yeroodhaatiin hujiin rabbii keenya nama ajaa'ibsiiftiin dhibee takkittiidhaan mul'isee dandeettiin koronaa jetteetiin addunyaan raafamtiin dawaan hin argamne jechuu walitti himtiin dawaan hima jiraa hin wallaalte ittiin kan kana nuuf fide baay'atu diliitiin rabbiin hin jijjiiru ummata tokkotti hanga isaan ufii jijjiiramanitti nuti jijjiiramnaan kana fide nuttiin dawaan saa tawbaadha deebi'a rabbittiin yoo san nurraa kaasaa akkuma fidettiin dhibee fi dawalleen harka isaa jirtika borollaa nabiyyi keenyaanu kaa'ika yaa ummata islaamaa jabaadhaa sirrittiin yeroon nuti jirru zamana boodaatiin kadhaa heddummeessuun nurraa barbaachistiin dhibee tana kaasii yaa rabbi atumtiin akka gabroonni tee deemtuuf masjiidattiin bar masjiidni tantee barakaadha qabdiin irraa nu hambistee nu hin dhabsiisinkaa borollaa nabiyyi keenyaanu kaa'ika Allahu ya Allah situ mootii haqaan Allahu ya Allah situ mootii haqaan dhambii teena hundaanuu faraaramika borollaa nabiyyi keenyaanu kaa'ika borollaa nabiyyi keenyaanu kaa'ika borollaa nabiyyi keenyaanu kaa'ika fadlii ramadaanaas walumaa finnaatiin jiini ramadaanaa ji'a barakaatiin ji'a wal jaalalaa kan araaramaatiin kan khayriin guutamee dhufu waggaadhattiin ji'a masjiidnilleen guutamtu sirrittiin ji'a qur'aannilleen kattamamu ittiin kan gabroonni rabbiin gabbartu haalattiin qalbiin miskiinallee kan gammaddu ittiin kan yakka raawwatan dhiqatan keessattiin nafsiyyaa ufillee kan leenjisanittiin gammachuu qabatee dhufeeraa barnuttiin toltuu dalaga